hangafoota oduu. Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa wayita mormiin itti ka'ee jirutti muudama isaaniif falmatanii waamicha aangoo gadi lakkisuus mormani. Qormaanni kutaa 12ffaa bara 2018 onlaayiniidhaan kennamaa jedhamu Profeesar Biraanuu Naggaa. Fooyya'insa dinagdee cimsuuf imaammanni dinagdee walitti fufinsa qabu murteessaa ta'uu ibsameera. Ministeerichi sagantaa fooyya'insa misooma humna namaa ifoomse. Israa'elii fi Libaanos waggaa 30 booda yeroo jalqabaatiif fuulaaf fuulleetti wal arguun mari'atani. Ashama harka fuune hordoftoonnii fi daawwattoonni DBS oduu DBS irraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Aga goola bahuduu keenyatti nu waliin turtii taasisaa isiniin jenna. Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa wayita mormiin itti ka'ee jirutti muudama isaaniif falmatanii waamicha aangoo gadi lakkisuus mormani. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa mormii itti hammaachaa jiru gidduutti muudama isaanii kan falmatan ta'uu ibsanii aangoo gadi dhiisuuf waamicha dhiyaates kuffisaniiru. Jeneraal Taaddasaanis jijjiiramni hooggansaa kamiyyuu adeemsa seeraa fi dhaabbataa hordofuu qabaa jedhaniiru. Leetinaal Jeneraal Taaddasaan akka ibsanitti gamaggammii raawwii bulchiinsa waggaa tokkoo kan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed fi qondaaltota mootummaa federaalaa duratti gaggeeffame irratti ajandaa ministeera muummeetiin dhiyaate kan waraanaaf qophaa'aa jirutu jira jedhuun isaan yakkee mormii sa'aatii dheeraa fudhatee mormeera. Kana malees mootummaan federaalaa boba'aa gara naannichaatti galuu irratti dhorka kaa'uu isaa waraana banuuf kuusaa jirtu waan raagaa arganneefis jechuun himanni akka dhiyaates ibsaniiru. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2018 karaa dijitaalawaa onlaayinii akka kennamu ministeerri barnootaa ibseera. Ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa gamaggama raawwii hojii ji'a 9 mana hojii isaanii koree dhaabbii dhimmoota misooma qabeenya humna namaa bobbii hojii fi teekinooloojii mana marii bakka bu'oota uummataa farra dhiyaate irratti akka jedhanitti qormaanni kutaa 12ffaa bara 2018 onlaayiniidhaanis kennamaa jedhaniiru. Kaayyoon qormaaticha onlaayiniidhaan kennuu rakkoo hannaa fi aalseerummaan qormaata irratti qaqqabu maqsuuf kan karoorfatedhas jedhaniiru. Qormaata onlaayiniin kennamu kanaafis dhiyeessiin kompiitaraa 1,022 ol gaggeeffamuusaa dubbataniiru. Gaaffiilee teekinooloojii haaraa ta'uunis wal qabatan falli ta'uu qabus koree dhaabbiirraa kan dhiyaatee jiru yoo ta'u barattoonni ji'a lamaan dursas akka shaakallii taasisan jedhaniiru. Keessumaa bakkeewwan tajaajilli intarneetaa gahaan hin jirretti bilbilaaleen akka shaakalaman taasifamaa jiraachuu kan dubbatan Profeesar Biraanuun iddoowwan rakkoon walga'iinsa intarneetaa jiruttis atattamaan akka furamu irrattis hojjetamaa jiras jedhaniiru. Barnoota qulqullina qabu waliin ga'uuf dhaloota kalaqaan of ga'e horachuuf itti fayyadamni teekinooloojii cimuun sirriidhas jedhaniiru. Keessumaa burjaaja'ina qormaataa irratti uumamu maqsuu keessattis murteessaa ta'uu ibsaniiru. Manni barnootaa qormaata kutaa 12ffaa kana dura kenname irratti barattoota dabarsuu kanneen dadhabanis cimsuuf barnoonni dabalataan tiitooriyaaliin kennamaa turuu kan ibsan ministeerichi ammas ciminaan irratti hojjetamuu qabaa jechuunis eeraniiru. Ministeerichi sagantaa fooyya'insa misooma humna namaa ifoomse. Ministeerichi dhimma alaa sagantaa fooyya'insa misooma humna namaa guyyaa har'aa ifoomseera. Sagantichi sirna bulchiinsa qabeenya humna namaa ijaaruu fi kan qophaa'e ta'uusaa ibsameera. Sagantaan kun dandeettii humna namaa cimsuu fi ga'umsaa fi bu'aa qabeessummaa hojii fooyyessuu fi dandeettii fedhiiwwanii dippiloomaasii ammayyaa waliin wal siman uumuu dandeessisaa jedhameera. Saganticha irrattis ministeerri dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosii fi Itoophiyaatti bakka bu'aa sagantaa misooma mootummoota gamtoomanii UNDP Saamu'eel Doo dabalatee hooggantoonni ministeericha biiroo argamaniiru. Daarektar Geediyoon Ximootiyoos wayita kana ministeerichi seenaa caaseffama mootummaa ammayyaa keessatti ashaaraa mataa isaa qabaachuu ibsaniiru. Sagantaan fooyya'insa humna namaa waggoota 3f hojiirra oolu kunis ogummaa namaa dhaabbatichaa guddisuu fi leenjiiwwan garaagaraa kennuu fi akka gargaaru heeraniiru. Ministeerri deetaan ministeera dhimma alaa
Ambaasaadar Biraanuu Tsaggaayee gama isaaniin sagantichi haala yeroo ammaa kana madaaluu fi sirna dippiloomaasii ordofuuf akka gargaaru dubbataniiru. Itoophiyaatti bakka bu'aan UNDPA Saamu'eel Doo ammoo milkaa'ina sagantichaa UNDPA'n deeggarsa teeknikaa fi leenjii akka kennu mirkaneessaniiru. Sagantichi waltajjii dippiloomaasii idil addunyaa irratti hirmaannaa Itoophiyaa cimsuu fi qabeenya namaa ga'umsa qabu jabeessuuf akka gargaaru heerameera. Fooyyeensa dinagdee cimsuuf imaammanni dinagdee walitti fufinsa qabu murteessaa ta'uu ibsameera. Fooyyeensi dinagdee mandhiilee ajendaalee misoomaa Itoophiyaa waliin kan wal simatu ta'uusaa bulchaan baankii biyyaalessa Itoophiyaa Daayirektar Iyoob Dassaalany walgahii idilee bara 2026 baankii addunyaaf dhaabbata maallaqaa idil addunyaa Waashingitan DC'tti adeemsifamaa jiru irratti hirmaachuun achumaanis waltajjii ijaarsaa dandeettii adeemsifame irratti Itoophiyaan damee faayinaansii fooyyensaan taasiste irratti ibsa kennaniiru. Bu'uurri labsii haaraa baankii biyyoolessaan hojiirra kennan imaammata maallaqaa tilmaamaan shaarifa biyya alaa gabaan durfamuu fi sirna to'annoo faayinaansii waliigala irratti ibsa kennaniiru. Israa'elii fi Libaanos waggaa 30 booda yeroo jalqabaatiif fuulaaf fuulleetti wal arguun mari'atani. Libaanosii fi Israa'el waggoota 30 oliin booda yeroo jalqabaatiif Waashingitanitti fuulaaf fuulleetti wal arganii mariidhaaf dippiloomaasii taasisani. Mariin erga bara 1993 as yeroo jalqabaatiif taasifame kunis walitti bu'insa Israa'elii fi humna waraana Israa'eliin deeggaramuun Hezbollaa gidduutti kan ka'e dhabamsiisuudhaaf karaa saaqas jedhamee tilmaamamaa jedhameera. Biyyoota lamaan walitti fiduudhaan mariisisaa kan jiranis ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maaraakoo Roobiyyoo dhiibbaa Hezbollaa dhabamsiisuuf carraa seena qabeessadhas jechuun dubbataniiru. Ibsa Ameerikaan baaste akka mul'isutti qaamoleen lamaan yeroodhaaf bakka bu'anii gara fuula duraattis kallattii wal arganii mari'achuu fi yeroo jalqabaafis walii galaniiru jedhaniiru. Israa'el garee shororkeessitoota mootummaa hin taane hunda hidhannoon akeekkachiisuu akka barbaaddu ibsiteetti. Kuni ammoo garee hidhatee jiru Hezbollaa akeekuun kan dubbatedha. Libaanos ammoo waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra gaame rakkoon namoomaa jiru akka furamuuf waamicha dhiyeessiteetti. Biyyoonni lamaanuu hariiroo dippiloomaasii kan hin qabne yoo ta'u gidduu isaaniitti mariin kallattiin karaa aanga'oota olaanoo kan taasisan inni dhumaa bara 1993 ture. Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti waraana banuun guyyoota muraasaan booda Hezbollaan gara Israa'elitti rookeettii fi diroonii furguggisuu hordofee waraanni Israa'el Libaanos keessatti tarkaanfii waraanaa erga fudhachuutti seenee namoonni 2,000 ol ajjeefamaniiru.